bilbila eenyu reeffa ishii kana yeroo dhufu reeffa ishii in dhufa borganama sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 40tti sa'aatii Itoophiyaa irratti in dhufa achitti dhiyaadhu heegitoo reeffa ishii fudhadhu naan jedhe abdiin reeffa ishii waggaa fudhatte reeffa ishii as Addis Ababa keessatti akka marammaramnas sinjalaa qayyarama utaaliti keessaa fudhatu ija keessaa fudhatu naan jedhe ani immoo silam timirtiin qabne silam maanyimiin qaba maanyimii ta'eef reeffi akka hin marammaramne hin barbaadu fudhadhee gara Itoophiyaa irratti galeen awwaaladha jedhee fudhadhee galee hoggaan gara biyyaatti galee laalu saaxiniin birataana shawanyuudhaniin biloonidhaan hidhamee jira wayii hiikkachuu hin danda'u akka aadaa keenyatti garuu reeffi hiikkatee baafamee inni qamaa ture hin baafna jennee mokkorraan ashagamaadha inni hiikkatu saaxiniin birataa miliyoonidhaan hidhameetoo jira hiikus hin dandeenye akkasumatti obboleettii koo kana akkuma dhuftetti nama nuuf ergamte waan dhufteen beeknu ziljenneetuma callinne boonyee keenya ta'e kan namaa ta'e hin beekne maazariin odoo uu jettu nallaala naa buqqisaa odoo jettu halbeerree fudhannee hin mokkorree izmaara fudhannee mokkorree nu hiikkachuu dinnaan obsine mucayyoo kana deemnee awwaallee galle. Bilbila eenyu reeffa ishii kana